Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana bulchiinsota magaalaa godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiran magaalota 5 Sulultaa, Buraayyuu, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, magaalaa Galaanii fi Sabbata bakka tokkotti fiduudhaan magaalaa Shaggar jechuudhaan hundeessuunsaa ni yaadatama. Hundeeffama kana hordofuudhaan bulchiinsi magaalichaa mana maree mataa isaa har'a hundeessee jira. Bulchiinsi magaalichaas hojii mana maree isaa hundeessuun alatti miseensota kaabinee damee adda addaa irratti muuduu isaa miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa akka jedhanitti magaalaan Shaggar magaalaa ammayyaa bu'uuraalee misoomaa guuttattee investimentii biyya keessaa fi biyya alaa harkisuun guddina biyyattii keessatti qooda fudhattu akka taatuuf bifa haaraan caaseffamuu ishee himani. Magaalaan kun bal'ina hektaara 100,000 fi 60,000 irratti kan hundeeffamte ta'uunis eerameera. Sagaleen Ameerikaas jiraattota aanaalee magaalotaa fi ganda akkasumas magaalota duraan godina addaa naannoo Finfinnee jalatti bulfamaa turan kan amma magaalaa Shaggar keessatti hin hammatamne dubbisee jira. Obbo Taaddasee Guutamaa jiraataa aanaa Sabbataa Hawaasidha. Armaan dura nuti godina addaa naannoo Finfinnee jala turre amma immoo godina Kibba Lixa Shawaatti kan ramadamne jechuudha. Jalqaba irratti hawaasni hundeeffamuu magaalaa Shaggarii uummata jiddu galeeffannee wanta jedhudha kan isaan kaasaa turan. Hawaasaan alatti waan deemamaa jirudha waan ta'eef godina addaa kan hundeesse qonnaan bulaa hojjetaa mootummaa hawaasa godina addaa jalatti jiraatanidha jechuudha. Godina addaa naannoo Finfinnee kan hundeesse jechuudha. Yeroo ammaa kan ammoo uummanni maaliif hin hammatamne kan jedhudha kan yaadni isaanii kaasaa jiran gandoota aanarraa waan ciccirameef gandoonni cicciraman jechuun duraan ganda 41 qabna turre ganda 17dha kan isaa fudhatan gandi hafe immoo akka godina Kibba Lixa Shawaatti akka citanii bulan ta'ee jechuudha. Jiraattonni magaalaa Shaggar keessatti hammataman keessa jiraatan waa'ee bulchiinsa magaalaa Shaggar haaraa hundeeffamee kaayyoosaa faayidaasaa fi maaliif akka ijaarame odeeffannoo akka hin qabne ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan waa'ee hundeeffama magaalaa Shaggar kanarratti uummata waliin mariin godhame hin jiru iftoomina hin qabu jechuunis ibsani. Obbo Shimallis Mul'isaa jiraataa magaalaa Buraayyuu ta'uu isaanii dubbatu. Magaalaan Shaggar gaafa hundeeffamu miidiyaarraa dhageenye nuti akka hawaasa tokkootti akka nama magaalaa naannoo gara magaalaa Shaggaritti daangeffame keessa nama jiraatutti silaa wanni jalqaba ta'uun irra jiru hawaasi yookaan jiraataan nami waa yaadu nami hawaasa bakka bu'u kan hawaasi akka hawaasaatti beekan akka beekatti mari'ate faayidaa fi miidhaanii waan kana hawaasi mari'ate irratti haasa'ee booda hojiirra ooluu qaba waan jedhu qabna. Garuuti akka nama magaala sana keessa jiraatutti nu miidiyaa marraa dhageenye kun dogoggora jalqabaati jenne yaanna. Dhimma hundeeffama magaalaa Shaggarii fi akkasumas hundeeffama mana maree magaalichaa har'aa ilaalchisuudhaan hooggantoota bulchiinsa magaalichaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii har'aaf taasisne hin milkoofne yeroo ta'anutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Bara 2022 walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaa keessa ture waliigaltee ji'a sadaasaa keessa mallatteeffameen erga tasgabbaa'ee booda barri haaraan 2023 bara abdiin yookaan abdiin waliigaltichaa sun hojii irra oolee hojiitti jijjiiramuudha jedhama. Dhimma kanarratti gabaasa dhuma waggaa kan maddii oduu Reuters qopheesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti itti dhiyaanna. Waraanni waggootii lamaaf ture kun rakkoo gargaarsa namoomaa hamaa kan fide yoo ta'u lubbuu uummata 10,000 hedduutti lakkaa'aman kan galaafate namoonni miliyoona hedduun lakkaa'aman nyaata akka malee barbaachisaa akka dhaban gochuudhaan tasgabbii biyya Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummata isheen sadarkaa lammaffaarra jirtu Itoophiyaa balaaf saaxilee jira. Adoolessa 2 bara 2022 darbe kan mootummaa federaalaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay marii maanguddummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffame hordofuun lola dhaabuuf waliigalan wal waraansi siviilotaa biyyattii keessaa kun adoolessa bara 2020tti ka jalqabame yoo ta'u kunis ji'ootaaf gamlameen himannaa walirratti dhiyeessan ega hammaatee booda muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 aangoo osoo hin qabatiin dura gara waggootii 13 Itoophiyaa irratti olaantummaa ka qabaataa ture adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaan naannoleetti fayyadamee aangoo kan giddugaleessaa gochuu barbaada jechuun himata. Dr. Abiy Ahmed immoo adda bilisummaa uummata Tigraay aangoo isaa kan guutummaa biyyattii deeffachuuf yaalii gochaa jira jechuun himatan. Gamlameen inni tokko yaada sakaanii hin fudhatu.
Dhiittaan mirga namoomaa gama hundaan raawwatamu kunis ajjeechaa seeraan alaa humnaan gudeeddii fi saamicha dabalatee gaggeeffamuusaa dhaabileen tokkummaa mootummootaa Komishinni mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa muude akkasumas dhaabbata oduu Reuters dabalatee miidiyaalee hedduun galmeeffamanii jiru. Gamni hundumtuu himannaa kana ni haalan. Waliigalteen tolfame jaarmeewwanni gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akka itti fufan taasisee jira. Torban darbe kan mootummaa akka ta'e daandiin balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa gara magaalaa Maqaleetti balalii eegalee jira. Garuu abdiin nagaaf jiru ammallee mirkanaa'aa miti. Adda bilisummaa uummata Tigraay ka jibbituu fi akka diinaatti ilaaluun mootummaa muummicha ministeeraa Abiy cina dhaabbachuun kan waraante Eertiraan torban darbe humna ishee hamma tokko magaalota gurguddoo Tigraay 2 keessaa baasuu eegaltus waraanni ishee walumaa galatti Tigraay keessaa bahuu fi dhiisuu isaa laalchisee ammatti wanti ifa ta'ee hin jiru. Hanga humnootiin Eertiraa Tigraay keessaa hin baanetti jechuudhaan humnootiin Tigraay hidhannoo hiikkachuu diduun diinummaan wal ilaaluun deebi'ee jalqabee balaaf saaxila jechuun dippiloomaatonnii fi xiinxaltoonni yaaddoo qabu. Afrikaa bahaa keessatti humna waraanaa fi dippiloomaasiin humna ka qabdu Itoophiyaan tarsiimoodhaan biyya waraanaan miidhamte Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Sudaan gidduutti argamti. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti jalqabame sana dura investoroonni diinagdeedhaaf gara Itoophiyaatti yaa'aa turan. Kunis diinagdee biyyoota Afrikaa harkaan hin tuqamiin keessaa tokko ka ta'e kan jaarmeyoota biyya alaatii fi banamaa ta'uu jalqabe keessaa argachuuf gara Itoophiyaatti malaa turan. Biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti dandeettii quubsaa qaba jedhamee kan ilaalamu waraanni Itoophiyaa humna naga eegumsaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan Soomaaliyaa keessatti qooda olaanaa ka qabu yoo ta'u walaba ta'es loltoota isaa gara sanatti ergaa ture. Gama gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuun kufaatiin jiru ammas itti fufee jira. Dhaabileen gargaarsaas waraanni Yuukireen keessaa balaa Itoophiyaa keessatti mul'ataa jirurraa xiyyeeffannaa garagalchee jechuun komatu. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu baatee adoolessa keessarra ga'ame Itoophiyaa kaabaa keessatti nagaa waaraa argamsiisuu danda'uuf dhiisuu isaa murteessuuf dhimma ijoo ta'a. Dhimmoonni gurguddoon furmaata argachuu qaban keessaa humnoonni Eertiraa fi kanneen biroo mootummaa Itoophiyaa cina dhaabbachuun waraanaa turan Tigraay keessaa baasuu fi egeree lafa falmisiisaa bulchiinsi Tigraay fi naannolee ollaa Amaaraa kan kooti jedhanii himatan sana dabalata. Michoonni addunyaa waraana kana xumuruuf waan guddaa hojjetan. Gamtaan Afrikaa, Keeniyaa fi Afrikaan kibbaa maanguddummaan gidduu seenanii araara kana argamsiisuun ka gargaaran yoo ta'u rakkoo Afrikaa kanaaf furmaata Afrikaa argamsiisan. United States paartilee araara kana hin kabajne irratti qoqqobbii kaa'urraa duubatti akka hin jenne ibsitee jirti. Itoophiyaan fedhii investoroota biyya alaa deebistee jajjabeessuu ka barbaaddu yoo ta'u gurgurtaa harka 40 kan mootummaa ka ta'e Itiyoo Telekoomii fi karoora addaa hayyama telekoomii guutuu lammataa kennuuf irra deebitee hojjechuu eegaltee jirti. Kana malees gurmaa'insa liqaa garee 20 kan Common Framework jedhamu jalatti ka xiyyeeffatte yoo ta'u sagantaa liqii maallaqaa haaraa jaarmiyaa maallaqa addunyaa gaafattee jirti. Garuu deemsa waraanaa biyyattii keessaatu haala jiru walxaxaa taasise.